jedhamu yeroo kam akka jedhamu eenyuun akka jedhamu seera kan qabudha. Namni xiqqaan yoo nama baay'eetti dhufe nama xiqqaadhaan jedha. Namni yaabbatee deemu nama taa'utti yoo dhufe nama yaabbatee deemutu jedha. Namni deemaa jiru yoo nama taa'utti dhufe nama deemaa jiru jedha. Eenyuun jedhama akkamitti jedhama seera mataa isaa qaba. Namni assalaamu alaykum jechuun nageenyi rabbi isinirratti haa jiraatu nageenyi allaha wa rahmatullahi rahmanni allaha isinirratti haa jiraatu wa barakaatuhu barakaan rabbi illee isinirratti haa jiraatu. Eenyuun jedhama nama rabbii isa rahmata san nageenya san kennutti nama amaneen jedhama. Kun seera islaamaati. Seeraa fi akkaataatti jedhamu qaba. Nagaa wal gaafachuun immoo akkam nagaa jirta fayyuma jedhanii nagaa wal gaafatuun abbaa barbaade gaafatuu dandeessa. Namni si dhowwu tokko illee hin jiru. Inni kun salaamtaa kan rabbiin nu ajaje haqqul muslimi alal muslim. Haqni muslimaa musliimoota irratti salaamtaa ittiin jedhu yoo salaamtaa jedhameen illee inni salaamtaa jedhameen salaamtaa san deebisuudha. Kun kan musliimoota qofaati malee kaafira kan laallatu miti. Nagaa wal gaafachuuf salaamtaa waliin jedhuun waan garaagaraati. Sun waan nagaatiif nagaa abbaa barbaade gaafataa oolla. Wayita fanna seene. So walii galatti isa kana nagaa wal gaafatuuf salaamtaa waliin jedhuun waan garaagaraati jechuudha. Akkas hadiisni kan jedhu nama nagaan gaafatinaa osoo hin taane salaamtaadha. Salaamtaa musliimoonni ittiin wal kabajan tahiyyatul muslimiin tahiyyatu ahlil janna. Salaamtaa warra jannataati jechuudha. Sani malee waa'ee nagaa wal gaafachuutii miti kan inni dubbatu isin jechuu barbaadeen. Sana immoo yoo barbaadde macaafa keessa jira. Nagaa hin gaafatina kan jedhu ergaa Yohaannis keessatti caafameetiin jira. Nama barsiisa kana hin fudhanne nagaa hin gaafatina kan jedhu ergaa Yohaannis keessatti caafameetiin jira. Abdii inni garaagarummaa inni qabu dhaggeeffadhu. Garaagarummaa inni qabu namna barsiisaa hin fudhannee fi kan dubbisa. Aywa. Ergaa Yohaannis lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9. Ergaa Yohaannis lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9. Namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kan irra darbee barsiisu Waaqayyoon of biraa hin qabu. Inni barsiisichatti qabamee jiraatu immoo abbaa ilmas of biraa qaba. Namni barsiisa kana hin fudhanne isin barsiisuuf yoo dhufe garuu mana keessanitti isa hin simatina. Nagaa yoo isa hin gaafatina. Namni nagaa isa gaafatu hojii isaa isa hamaatti hirmaachuu isaati jedha. Irra deebi'ee dubbisa. Namni barsiisa kana hin fudhanne isin barsiisuuf yoo dhufe garuu mana keessanittis isa hin simatina. Nagaayyuu isa hin gaafatina. Namni nagaa isa gaafatu hojii isaa isa hamaatti hirmaachuu isaati jedha. Kanaafuu nagaa gaafachuun kan dhowwamu isiniif malee isintu nagaa nu gaafachuun dhowwaadha malee nuti nagaa isin gaafachuun dhowwaadha miti jechuudha. Waato Abdii nagaama. Nagaama. Nagaamu. Sirriitti dhagaama. Iddoo kanatti kan inni jedhu nama barsiisa macaafa qulqulluudhaan ala barsiisa biraa isin barsiisu jedha malee keenya namuma isa kaan nagaa hin gaafatinaa. Sagaleen kee hin jiru. Sagaleen kee fagoodha. Kun waan dirree jiru ilaa irra sinii deebi'a. Namni boqonnaa isaan qabannee ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 10 fi 11 irraa akkas jedha. Nan dubbisa maqaa kootiin. Namni barsiisa kana hin fudhanne isin barsiisuuf yoo dhufe garuu mana keessanitti isa hin simatina. Nagaayyuu isa hin gaafatina. Bakka allaqe. Gaariidha Abdii ibsi kee gaarii tureetu
waa'ee barsiisa kanaan ala kan biraa kan isin barsiisu jechuu isaati malee namuma kaan nagaa hin gaafatinaa jechuu isaa miti. Kutaan kun kan inni dubbataa jiru abdi. Kuni walitti hin dhufu. Fakkeenyaaf garuu hadiisa mitiitii quraanarraa suuraa 9 lakkoofsa 5 irraati maal jedhaa? Kiristaanota Yihudoota jaalallee keessoo hin godhatinaa jedha keessumaa baasee jechuudha. So mee akkamitti ibsita kana? Sila jaalallee keessoo akka godhannu barbaadde ati Yahudaaf kaafira? Maal godhuuf jaalalloo keessoo godhanna sin? Kun siin jedhu jaalallee jechuun hiriyaama jechuudha miti? Kan biraa jira? Lakki jaalallee keessoo jechuun hiriyaa jechuudha miti. No. Jaalallee keessoo jechuun nama hiccitii muslimootaa itti himtu jechuudha. Fakkeenyaaf musliimoonni akkasii waan akkasiitii hiccitii muslimootaa kan dabarsitanii itti kennitan jechuudha malee hiriyaan godhatinaa miti. Maal hiriyaa kaafiraa hin qaba. Hiriyaa kaafiraa yeroo siin jedhu namuma noormaalii nama waliin haasofnu obbolummaa waliin haasofnu hin qaba. Fakkeenyaaf si galee ijoolluma keessan warruma kiristaanaa keessaa naman ittiin haasa'u hin qaba. Si galee yeroo takka waan kana wal barsiisaa akkas godhaa gaaffii na gaafate deebisaa fi anillee gaaffii gaafata yoo rabbiin sirreesse in sirraa'a jedhee kan abdii irraa qabu nama meeqaa wajjin haasawaa. Si galee kanaaf hiriyaa keessoo jechuun iccitii muslimootaa kan dabarsitanii kennitanidha. Kanaan ammoo ani nama muslimaa ani si wajjin haasaween iccitii muslimootaa sitti kenna. Iccitii muslimootaa sitti kennaan? No. Never. Kan rabbiin dubbachaa jiru isa kana jaalallee osoo hin taane jaalallee hiriyaa osoo hin taane jaalallee keessoo jedha. Jaalallee keessoo jechuun nama iccitii muslimootaa itti laattanu jechuudha. Okay, amma fakkeenyaaf ati obbolaa qabda. Obbolaan kee kana keessaa namni tokko yookiin lama kiristaana yoo ta'e ati obbolaa kee kana wajjin iccitii dubbattu hin qabdu ati. Iccitii muslimtootaati baabaa kiyyaa. Iccitii musliimaa maaltu jirame? Iccitiin musliimaa maaltu jira wanti addaan? Gaaffii bareedaadha. Fakkeenyaaf bara quraanni bu'u muslimaa fi kuffaarri yookaan nama mushrikoonni makkaa warri dhagaa muka gabbaran wal lolaa turan. Fakkeenyaaf gaafa mushrikoonni makkaa irraa ka'anii madiinatti rasuula rabbii ajjeesuudhaa deemaa turan. Si galee gaafa sana warri muslimtootaa karaa barbaachisuun ofirraa deebisu. Nama isaan ajjeesuudhaa isaanitti dhufe karaa barbaadanii ofirraa deebisu. Inni muslimaa kun immoo muslimtoota keessaa ka'ee warra makkaa dhufee nabi Muhammadiin fa'aa ajjeesuudhaa deemu jiru muslimtoonni bakka akkanaa jiru achi ta'anii akkasitti jiru bakka akkanaa jiru dafaa dhaqaatti seenaa dhaqaa ajjeesaa yoo jedhe kun iccitii muslimtoota keessoo jedhama. Bakka isaan jiraatan iddoo isaan jiran haala isaan itti jiran karaa kamiin isaan cabsuu akka danda'amu kaafirtootaa kennuu jechuudha. Iccitii muslimootaa isa kan fakkeenyaaf muslimtoonni masjiidatti nammanii yoo jiraatan nama diina isaanii nama fakkeenyaaf yookaan isaan miidhuu barbaaduun isaan bakka akkasii jiru eegduu tokkoon qabanii of gatanii jiru dhaqa achitti fixaa yoo jedhe yoo akkas jedhe kun iccitii muslimtootaa keessootii jechuudha. Isa kana kan rabbiin dubbate. Okay. Ishi gaariidha bakka. Mee amma kana keessaa baanee gaaffii tokko si gaafachuu barbaade. Fakkeenyaaf nama gara amantaa keetitti fiduudhaafati yookiis namni tokko musliimummaa akka inni fudhatuudhaaf mee quraanni karaa kamiin barsiisi akkamitti barsiisi jedhame nuu ibsime. Aywa waa'ee kanaatiin wal qabatee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa suuratun haal keessatti akkasumallee suuraa Ankabuut keessatti nuuf hima. Akkas jedha. Suuraa Ankabuut keessatti ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أكنا جتون ولا تجادلوا جتوني إمر من أجر أهل الكتاب ور كتابك إنما إمرنا إلا بالتي هي أحسن. كرائسي الرجاري تاتي ملء إسانين والإمر من أجر إلا الذين ظلموا منهم والرئيسان الراء ميتا وجة ملئ وقولوا جاء آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إلينا كرا غاريدان إسايا ميجر دبلتان ادعوا سورة نحل بسم الله كل جافا كيستي بسم الله كل جافا كيستي ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بسم الله كل جافة لكم سنبتكم ديك دمرتي ادعوا إلى سبيل ربك
قرر كرا ربي كيدي بالتوامي بالحكمة وقم الأيام أنا قاري أنجتشو والموعظة الحسنة قرصوتا قاري تاتيوان وجادلهم إذان مرمي بالتي هي أحسن هالا قاري تاتين قرآن حديثا عمل قاري لساني ولي مر إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ورّا الرسرية في ورّا دقوقراتي ورّا جلتاتي ربين كيتول شيء بيكاجر كنافو كرا نجادان كرا سريدان وانجرو قرآن الرالات تهمني مشاف الرالات تهمني وامود أكنات غرفة ما سينجت بربادي. Okay. Amma garuu adeemsi isin akka itti gorsaa jirtan kun adeemsa sana wajjin tokko adeemsa Quraanni jedhu sana wajjin. Aywa tokko kan jettee fi nuti aga dandeenyetti adeemsa Quraanaaf hadiisaatiin deemna eeyyen. Tarii ammoo tarii ani akka abdiitti tarii dogoggoruu danda'a ilma namaati waan ta'eef. Ilma namaati waan ta'eef tarii dogoggora qabaachuu danda'a. Ammoo Quraanni kan jedhu karaa sirriidhaan karaa irra gaarii taateen waamicha godhaa fi waamaa jedha. Ani garuu abdiidha ilma namaati tarii dogoggoruu hin danda'a. Quraanni kan jedhu immoo isa kana siin jechuu barbaade. Hadiisni illee kan jedhu isa kana. Oyyee. Gaariidha rakkoon qabu. Quraanni kan jedhu hadiisni kan jedhu kan biraadha. Namni kan hojjetu kan biraadha. Inni kun waama beekamaadha. Okay. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluudhaan barsiisiitii gara musliimummaatti fidi kan jedhu immoo jira. Ayyaata ammaa keessatti dubbiseetiin jira. Ud'u ilaa sabiili rabbika Iddoo isaa kana naa baasiiti. Macaafa qulqulluu irraatii barsiisiitii waami kan jedhuun isan barbaade. Aduu keessa hin jira. Na baasuun naa mijaa'u dhaggeeffadhu akka namaan si hima. Boqonnaa isaa barbaade dubbifadhu ati. Bismillah kudha jaaffaa lakkoofsa 120 irratti akkas jedha. Afaan Oromoo isaa si dubbisa. Gara karaa gooftaa keetitti ogummaa fi gorsa bareedaadhaan waami. Ishee falmii irra gaarii taateen isaan falmi jedha. Falmii irra gaarii taateen. Falmii irra gaarii taateen jechuun Quraanaan falmuun bakka sanatti yoo barbaachisaa ta'e Quraanaan falmite. Macaafaan falmuu yoo barbaachisaa ta'e falmite. Waan barbaachisuun isa irra gaarii taateen isaan yaame. Dhugumatti gooftaan kee nama karaa isa irraa jaallatee ni beeka. Akkasumas qajeeltotas hin beekaa jedha. Okay. Fakkeenyaaf amma namni tokko musliimummaa fudhachuu barbaada. Quraana barsiifta moo macaafa qulqulluu barsiifta? Lamaanuun barsiisa. Ilaa kunoo gaa rakkinni obboleessa kiyya. Macaafni qulqulluutti amani jettee barsiifta moo quraanatti amani jettee barsiifta? Eeywa namni bara macaafatti amannaan quraanatti amaneeyyuu bara. Macaafatti amaneera taanaan quraanatti amanee maaliif jennaan dhaggeeffadhu kaa. Eeywa akkamitti yoo jette macaafni kan jedhu Yesuus Kiristoos nama jedha. Quraannis nama jedha. Yesuus Kiristoos garbicha jedha. Quraannis garbicha jedha. Macaafni ergamaadha jedha. Quraannis ergamaadha jedha. Yesuus humna isaatti waa godhuu hin danda'u jedha macaafni. Quraanillee akkasuma jedha. Kanaafuu kiristaanonni rakkoon isaan muslima ta'uu isaan dhowwe macaafatti amanuu dhabuudha. Kiristaanonni utuu macaafatti amananii hundi isaanii qaata muslima ta'an. Ayyee bareedaadha amma waan gaariidha jirta. Yesuus Kiristoos immoo waaqaaf lafa uumeera. Inni gooftaadha kan jedhu immoo barreeffamee jira. Isa immoo keessaa guuttee gatta. Jalqaba irratti Yesuus Kiristoos bakka takkatti illee ani waaqaaf lafa uumeeran jenne hin dubbanne kun waan barsiisa namoonni ragaa sii kenna. Ragaan sii kenna. Yesuus waaqaaf lafa uume kan jedhu booda yeroo keessa namoonni yeroo takka waan namoonni itti dabalanidha malee ragaan sii kenna. Yeroo takka barsiisa Yesuus keessatti Yesuus bakkuma tokkotti illee ani waaqaaf lafa uumeeran jenne tokko namaffaa waa'ee gooftaati kan jette immoo gooftaadha kan jette immoo gooftaa taanaan anuu gooftaadha. Anuu gooftaadha. Gooftaa ta'uun waan sigalee gooftaa ta'uun anuu giiftii kooti gooftaadha waan ta'eef gooftaa jechuun waan guyyaa keessa namaa kennamu waan barbaadame fudhatamuudha. Ragaa sii kennu waaqaaf lafa uumuusa. Hayyee bakka Yesuus Kiristoos ani waaqaaf lafa uume jedhee hayyee bakka tokko qofa naa kenna. Hayyee Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasii dhaqee dubbifadhu. Ante Ibroota Ibirraayee si na bahu abbo. Awwaan si gaafadhe Yesuus bakka inni itti ani waaqaaf lafa uume jedhee si gaafadhe maal haasoftusa? Khayr inshallah. Wallahi isin otoo nama macaafa hin beekne argitanidha. Otoo nama macaafa hin beekne argattanii isin daaraatti maktanii daaraadhaan minaa wal maktanii laal afaan isaatti
gootanii daaraa nyaachiftan nama kana sila. Biyyee faa nama nyaachiftan wallahi. Okay. Biyyee midhaan fakkeessanii nama nyaachiftan. Maali? Isammatti dubbattu kana maal jedha beektaa? Macaafni qulqulluu isammatti dubbattu kana ergaa Yohaannis isa lammaffaa boqonnaa 22 irraa maal jedha seeti? Warri Kiristoosiin mormanii akka isaan bara dhumaatti ka'anii macaafni qulqulluun sirriitti dubbata beektee kana. Warri mormituun Kiristoos. Isini warri sun. Dhugaa rabbii warri Yesuusiin morman warri macaafni dubbate sun isin kana kun. Yaa abdii koo beeka. Mormituun Kiristoos mormituun Kiristoos bara dhumaatti hin ka'u jedhamee raajame sun isin irratti raawwate isin kana kun. Galaatiyaa boqonnaa tokko lakkoofsi 7 immoo maal jedha seeti? Wangeela Yesuus Kiristoos kana jedhe. Wangeeluma Yesuus Kiristoos wangeela Yesuus kana galagalchaniidha. Gara kan biraatti galagalchanii barsiisuu yaaduudha. Garuu wangeelli kan biraallee hin jiru jedha. Macaafni keenya dhaggeeffadhu. Macaafni keenya warri wangeela sana garagalche isin maaliif jennaan dhaggeeffatu ba'a. Warri wangeela sana garagalche isin maaliif jennaan wangeela Yesuus dhiiftanii wangeela Phaawulos lallabdu. Ergaa Phaawulos. Dabalataa Yesuus humna kootiin homaa godhuu hin danda'u kan inni jedhe inni humna isaatiin waa godhuu danda'a jettan. Kan garagalche isin adaraa keessan isinitti faradama garagalchina. Okay, gaariidha abdii koo garuu maal seete kana durseeti macaafni qulqulluun akka kun ka'u akka yeroon kun namoonni Kiristoosiin morman akka inni bara dhumaa jala akka isaan ka'anis macaafni qulqulluun dursee nutti dubbate. Kanaaf kanani raajii wangeela jedhee kanani barreeffadhee deemuuf kana beektaati. Waan fuulduratti ta'uuf jiru macaafni qulqulluun sirriitti raajee jira warra Kiristoosiin morman warra wangeela Waaqayyoo jallisan. Kana sirriitti nutti dubbata beektee. Raajii wangeela jedha. Ila ati raajii wangeela jettee barreeffattee kaatee ergaa jala deemta wangeela dhiiftee. Atummaanuu maqaan keetiif ati tokkoo miti. Raajii wangeela jedha ergaa jala deemta wangeela dhiiftee. Waan wangeelli jedhu immoo waan takkan fudhattu ergaa jala fiigda. Atiyyuu maqaan keetiif ati waliin madaaltan. Sirreeffadhu akka maqaa keetii sana ta'e wangeela fudhadhu. Tole. Wangeela fudhu raajii wangeela ittee barreeffattee ofii keetii immoo raajiin ergaadha jechuun ayib baaleek akkamittiin raajii wangeeladhaa waan wangeelli jedhu diddare. Toomi kan waa banate jiru abbaa dhufaa. Laa ilaaha illa mazmuuriin nu balleessite ante. Kanaafuu raajiin wangeela jedhaa waan wangeelli jedhu hin didin Yesuus humna kootiin homaa godhuu hin danda'u jedha wangeela keessatti eeyyeen hin danda'u jedhii fudhu Yesuus nama jedha wangeelli nama jedhii fudhu Yesuus garbicha jedha wangeelli Maatiyos boqonnaa 10:17 gubbaatti eeyyeen garbicha jedhii fudhu garbichi ammoo hin beekta maal akka ta'e maaddii barumaanuu ijoollee gooftaa isaatti lakkaa'amuu jedha macaaf Yesuus garbicha akka macaafaatti. Ati immoo ilaal wangeelli Yesuusiin garbicha jedha ati ammoo ani isaaf garbichaa jedha. So kanaaf wangeelatti amanaa. Okay abdii koo bilbilatu natti dawwalamee rakkoo hin qabu garuu mee itti yaadii mataa'iiti ilaali dubbisi lamaan isaa rakkoo hin qabuuti. Kan Waaqayyo siif ibsee hin fudhatta rakkina hin qabu garuu namoota gaaffii ifa hin taane yookiis gaaffii jajallaadhaan namoota reefuu dhiyeenyatti amananii hin dogoggorsin guyyaa firdiitti gaafatamuu dandeessa waan ta'eef isa dhugaa kan beeku Waaqayyo qofa waan ta'eef oduma quraanuma kee qofa utuu quraanuma kee qofatti qara'iti isuma barsiisiti gara musliimummaatti fidii yoo si danda'a. Gorsa kee fudhadheera gorsa kee galatoo. Abuu Talhaa jirtu? Abdulaziz jirta? Halloo. Warri mana harkatti gatanii rafan. Salaamu alaikum. Alaikum salaam rahmatullah. Maal jettan nama matuutta moota wayii keessa jira. Si yaamee ture. Aya. Isinii mijaawaa?
Daqiiqaa kurnan tokko booda malee amma xiqqoo nama mijatu. Inni wayii keessa hin jiru. Ayyo. Ibnu jirtaa ibnu? Ibnul Islaam. Taawuraallee taawura. Firiidam kuni kiristaana moo muslima isaa? Firiidam kun maqaa lammaffaa jijjiirrate malee kanuma keessan isinitti deebi'e yeroo dhiyoo amantaa isa duraatti kan deebi'edha yeroo darbe. Eenyudhaayyuu? Maqaa tokko Ibraahimitti jijjiirennaan maqaa tokkoffaa dhaqee na jalaa jijjiire beektaa malee lammaffaan dhaqee jijjiire ture. Isaanin dhufeensee Firiidamiidha garuu Ibraahimidha. Okay. Firiidamii kan jedhu shaadha qabattee? Oh, diinaraas okay. Akkasii jettu akkana jettu uree. Akkasii akkana. Ayyee ta'uu bareeda ayyee. طيب عبد الفتاح يجري التسينما أجاني نوجين ربنا الكتف في السينما ما يجري خالفان لي ريه وجلك نجرتها من السينكا هي Ustaas Abdii. فريدم Abdii yoo qabatte mana mee tinee nutti xiqqooma. Dheera. jedha hasawa aga kanaanu yoo nariyatame beekadha Eenyu jira? Yoi. Steven. Nagaa Steven. siifaa ta'u. Ni Nagaadha nagaa. jirta. Fayyuma. Amma Maali? haasa'uu hin danda'u nama fakkaata. Akkana. Aya. Ashi nama si bakka bu'ee haasa'u tokko achi ol na ergika. Barbaadame. Maali? Tu asirra jirtu manni qabbanaa'ummaan qabu. Abbaa caalii takabbaru abbaa caalii dhufaniiru. Akkas. Mee kaafiroonni ergadhaa ka ergate immoo. Ergate immoo kaafiroonni ergadhaati inshaallah waa xiqqoo ishee mari'anna. Ol na baasa. Kun ol baatee takkattu. Kottu. Kaafirri lakkoofsa torba barreeffadhu. User. Ustaas. User. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه كافر دوت حبيت إسلاما Maali noo kaafiraan ergadhaa inni. jechuun ani salaamatuma isin gaafatuu fi isin jajjabeessuu fi Yaa salaam. Ayyeesh bareedaadha. Nagaa namitti isin. nagaa wallah alhamdulillah akkam isin Nagaa alhamdulillah. Hawwi. Wayyee Nagaadha akkam jirta? jirra. Baga jiraatte. Walumaanuu bakka jira. Mayyuu darbii jiraattu amma uumaa keessa tokkicha sanaa wal bartee gara isaatti deebitutti.
Nagaadhaati. Hawwi. Wayyee. Maa sagaleen kee bade gidduutti? Inni kaamu. Haa? Inni kaamuun jedhee. Ni dhagahama nagaadha miti? Sirra. Kiristaanadhaati? Kiristaana warra kamidha? Warra fannoo qaban. Warri fannoo qaban sun warra kamidha? Warra Ortodoksiidha? Okay. Ayyee. Nagaadhaati Waaqayyo meeqa waaqessi tareeti? Tokkicha Waaqayyo meeqatu jira? Tokko jira namni baay'ee akka waaqessu namni ofuma tolfate yookaan namni akkasii hin taaneeni ofuma isaatti kan waaqa ittiin jedhu baay'eetu jira jechuudha. Amantii keessa maa galteeti? Amantii keessa maa galtaa? Amantii keessa galuu miti koo waa'ee amantii irraa mari'achaa jirra malee. Baay'ee namatti tola. Anuuf nageenyi kanaaf. Okay. Ati amma Waaqayyo tokko duwwaa waaqessi taare? Gaawwi. Maaltu gaare? Isarraa mari'an isarraa waan nu barsiistaa yookaan si barsiisnaa? Moo teessee mana dhaggeeffachuu barbaadde? Haaraadhaa reebbiin dhuftaa irra mana kana? Mana kanaaf haaraadhaati? Haara dhufuu kiyyaas malee garuu beektuu garee shahadaa wanta jedhamu takkaa dhaggeeffattee beektu? Maqaa isaatiin kottu ol deebii mataa dhaggeeffadhu rakkoon gamu. Mucaa keenyaan jala buute. Freedom. Abeet. Nagaadha. Nagaa. Musliimadha moo akkam? Beeksisaa maqaa jijjiire malee maqaa isintu naa kennee Ibraahim jettanii deengaddan haadhaatanii garuu ani diinaraas turee ammoo maqaa jijjiire malee. Yaa salaam. Jaasa deengadda shahaadaa qabate. Kanuma geessan amma tokkotti deebineerra garuu ijoolleen musliimaa jala jiran hundi isaanii fooloo aleekuma salaam rahmatullahi. Akkas viidiyoo ba'ee maatiidhaan mari'adheen dhufe jette tokko namti ati. Isati fooloo monan goone baay'een isaanii ani kan warra duraa sana bakka diskonneektii gochaara waan ta'eef. Si godhu rakkoon tokko hin dura isa. Ani yoo kunoo fooloo si godheera mala kunoo. Akkas inshaallah jabaadha inshaallah. Akkam barnoota barachaa jirtaa? Asiimaa deemaan jira ijoollee wajjin deemaan jira kan natti dhiyoo jiru. Garuu online irraa waan ala naa mijeessanii qaban ustaaz abdiin fa'aa keedanii turan nama siilaannanii turanii wanta asuma jalatti dhufee baradha malee wanta naa mijeessanii qaban. Keessoodhaan dubbisiin si mijeessa. Xalhaa yookaan isa keessoodhaan dubbisiinii gaditti si dabala inshaallah. Ayyeesh galatoon rabbi si haa teeksu rabbi si haa gargaaru jabaadhu inshaallah. Waan namnoo barakachaa hin jiru asirratti maal goota Abdul Fattah kottu seeni seenta. Ya salam mal kafirri bakka hin badanii bara kana cullut maqaa isaatiin jettee jalatti mee kafirri lakkoofsa torba barreessan lakkoofsa torba namni gaaffii qabdanis yoo jiraattan kottaa namni gaaffii qabdanis yoo jiraattan kafira torba jedhe jara namaan tan la ilaha illallah
kaafirri torba barreeffadhaa yeroo jettan akkamittiin intalli muslimaa yookaan ijoollee muslimaa lakkoofsa torba barreeffattu jedhanii. Maal taatan? Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Warri kaafiraa duwwaan lakkoofsa torba barreessan himaaf. Qonna baasa. Baatee cal jettee teessa seetee kottu ol ba'i. Biiti. Biiti. Biiti haji. بيتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكم ستربى مالي بريفتي. لك يا أستاذ أنت قررت مالي. لكم ستربى بريفتي تربى بريسة جنة. جبنا العفو من الشيطان الرجيم. يا شيش معك يا بدش. Kau kayak duluan juga. Macam mana tadi? Jarana hasa ergadda mi ora kafirota la cosa torba ergadda ora kafirota la cosa torba ergadda sifan simijanne mayu sifan kasati Ustaz gaaffii islaamummaa irraa gaafadhaa warri koomentii kun adeemsan agarsiisa. Mee ol seenaa warri ergachuu barbaadan kun gaaffii islaamummaa irraa gaafatamtochi ol seenaa inshaallah. Ergadhaa amma warri islaamaa lakkoofsa 8 ergadhaa. Akan. Kadir man. Kadir. Abilal. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Agak kan? Movie. Kasat. Mary Wallaga. Mary Wallaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negara. Alhamdulillah nagaya. Naga alhamdulillah. Baga nagata. Islam namiti ati. Ya alhamdulillah Islam. Baga rappin Islam sitasi. Amin. Islamunni yookaan musliimoonni waaqayyo meeqa yookaan Allah meeqa waaqessu? Tokkodha Ustaz. Allah musliimoonni waaqessan sana mee Allah akkamitti mee nu ibsi?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد يكاس عند الأستاذ Ani hin beeku waan si gaafadhe afaan si gaafadhe na ibsiin jedhaa jiran malee ragaa sin gaafadhe. Allah musliimoonni waaqessu Rabbiin Allah Islaamni musliimotaa qofaadha moo tokkoffaa gaaffii kun hubadhu. Allah musliimotaa qofaadha moo warruma kaaniifis Allahadha. Allah kun Allah akkamiiti ka jedhu ibsa bala. Rabbiin uumama hundaa'u tokkuma Ustaaz kan uumaa kaafira Islaama osoo hin jenne Rabbiin tokkichuma lafa jiru garuu warra itti kaafareetu dide malee hundumaa fadlaadha Rabbiin. Ewa. Mاشي. Ni Allah Allah Rabbiin tokkicha. Rabbi tokkicha kan uumama isaarra waa tokko hin haajomne jechuudha. Haajomaa hin taane kan namni itti haajomu. Akkas. Ayyee. Innaa akkasuma hin jedhu. Jazakallah khair. Commander. Innaa warra amanee fi warra itti fufi fixeettan see. warra duniyaa irratti amane Rabbiin kaafira musliima osoo hin jedhin Rabbiin uumaa isaa hundaaf Rabbiin rahmata godhaadha. Akiraatti immoo warra amanan bicheef rahmata godha Rabbiin. أكاس ما شاء الله جزاك الله خير بارك الله فيك أيك أي فولو كي اللي سيدي